Shamaa akkam jirtan hordoftoota koo qormaata biyyaalessaatiin manneen barnootaa barataa tokkoyyuu dabarsuu hin dandeenye lakkoofsi isaanii akka dabalee himamaa ture. Dhiyeenya kana manneen barnootaa rakkoo hammaataa kanaaf saaxilaman fuu isaan mudate keessaa ba'uudhaaf maal hojjechaa jiru? OBN dhimma kanarratti qaamolee dhimmi isaan ilaallatu mariisiseera. Dhimma qormaataa irrattis wanti bal'inaan himame jira. Guutuusaa akka hordoftaniif isin affeerera. Turtii gaarii. Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan bara 2017 sababa garaagarummaan manneen barnootaa gidduutti uumame irratti OBN qophii kartuutiin mariisiseera. Marii kanaan biiroon barnootaa Oromiyaa sababoota garaagarummaa uuman irratti hojjetamaa jiraachuu beeksiseera. Mangistuu Naggasaa dabalata qaba. Naannoo Oromiyaatti barootaniif barnoota qulqullina qabu lammiilee biraan ga'uuf hojjetamaa turus guutumaan guutuutti hanga yaadame milkeessuun hin danda'amne. Keessattuu qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa laatamaa tureen manneen barnootaa barattoota guutumaan guutuutti dabarsan akkuma jiran kanneen barataa tokkoyyuu hin dabarsine hedduudha. Manneen barnootaa barattoota dabarsuun fakkeenyummaa qaban OBN sagantaa qartuutiin dubbiseera. Magaalaa Adaamarraa obbo Taganyi Namoomsa dura bu'aa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Gooroo yoo ta'an muuxannoo mana barnootaa isaanii qoodaniiru. Bara duraa 2014 kan ijoollee shantu sadarkaa Oromiyaa irratti badhaafame qabxii olaanaa fidanii itti aansee 2015 akkuma kana qabxii olaanaa kan fide barataa keenyadha. Akka jettaatti qarshii 633 fiduudhaan sadarkaa biyyoolessaatti badhaafamneerra. 2016 akkuma kana barataan tokko 516 kan fide kan keenya. Baranas immoo qarshii 567 kan fide akka biyyoolessaatti manneen barnoota bultii addaatii ala ta'ee jechuudha kan keenyadha tokkoffaa. Baay'inni barattoota keenyaa garmalee hedduudha. Boordiin yoo ilaaltan ijoollee xiqqoo irratti hojjetu garuu waggaa lamaan kana 1224 qorsiisne bara kana 693 qorsiisne baay'inni barattootallee mataansa infuleensii nu godha. Tamaam Abdurrahmaan dura bu'aa mana barnoota olaanaa sadarkaa lammaffaa Qarsaa yoo ta'u muuxannoo mana barnootaa isaanii qoodaniiru. Akka mana barumsa keenyatti barsiisonni keenya kaka'umsa olaanaadhaan qophii olaanaa gochuudhaan mana barumsatti argamu. Barattoota keenya keessatti illee bifuma sanaan kaka'umsa olaanaa uumu. Wayitii idilee barsiifamu qofa osoo hin taane sagantaa tiitoriyaalillee dhaabbiidhaan ni barsiifama. Gaaffiiwwan baay'inaan akkaatuma qorumsa biyyoolessaatiin qophaa'ee barataan keenya madaalamaa kophaatti illee shamarraniif kan madaalamuu jirani. Telegiraamiin mana barumsaa jira. Barattoonni keenya hundinuu miseensa telegiraam pilaatfoormii kanaati. Manneen barnoota muuxannoo jajjabaa qaban kanneen bultii addaa ta'an hundumarraa gaaffiiwwan adda addaatti qophaa'an. Selektiiwwanii gara telegiraamii kanatti ni maxxanfama. Bifa moojuliitiinis baay'inni ta'ee barattootaa fi barsiisota harkanii gaha. Isa yeroodhaan irratti deebi'anii shaakalu. Gama barumsa sadarkaa lammaffaa olaanaa magaalaa Dadar, Gooroo Guutuun, Calanqoo isaanii irrallee muuxannoo isaan bira jiru. Toora bilbilaatii fi telegiraamiitiinis wal gargaaraati. Inni kun akka carraatti nu fayyadeera. Yaa'ii barnootaa tibbana gaggeeffame irratti rakkoowwan adeemsa baruu barsiisuu qunnaman hedduun jiraachuu biiroon barnootaa Oromiyaa beeksise. Keessattuu cabeessa barnootaa waggoottan darban mudatan furuuf hojjetamaa kan jiru ta'us dhimmoota akka rakkootti kaan hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo eeraniiru. Rakkoowwan adeemsa baruuf barsiisuu keessatti nu qunnamaa jiran hin caamne hedduun akka jiru dagatamuu hin barbaachisu. Rakkoowwan xiyyeeffannaa barbaadanis tokkoffaa bu'aan barachuu barataa ammallee gadi aanaadha. Ammas manneen barnootaa barataa tokkollee hin dabarsine hedduutu jiru. Garaagarummaan godinaalee magaalota aanaa fi manneen barnootaa jidduu jiru daran guddaadha. Lammaffaa harcaatiin barataa baay'ee yaaddeessaadha. Sadaffaa hirridarreef barataa naannoo keenyaa baay'ina barataa qabnu wajjin wal qabatee rakkoo guddaadha. Afraffaa dhimma barsiisotaa wajjin wal qabatu. Barsiisota hamilee isaanii kakaasuuf baadiyyaa keessatti mana jireenyaa akka barbaachisu murtaa'ee jira. Magaala keessatti immoo iddoon mana jireenyaatti ijaarratan akka mijatu eega murtaa'ee barri lakkaa'amee jira. Yaa ta'u malee barsiisonni magaala keessatti lafa mana jireenyaa hanga ammaa argatan parsentii 15 qofa. Shanaffaa dhiyeessii kitaaba sadarkaa tokkoffaa fi dhiyeessiin barsiisota sadarkaa lammaffaa baay'ee yaaddessaadha. Jaaffaa barnoonni investimentii guddaa gaafata. Investimentiin naannoon keenya taasisaa jiru qaama lammaffaatiin akka qoratamee argametti baay'ee gadi aanaadha. Marii qartuu raadiyoo OBN irratti dhiyaatanii garaagarummaa manneen barnootaa gidduutti uumamee fi hanqinoota furuuf hojjechaa jiraachuu kan himan ammoo hoogganaa ittaanaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Galaanaa Walda Mikaa'eli. Garaagarummaa kan uume location advantage kan jedhu kunis hin jira. Iddoon itti argaman faasilitii yookiin immoo leecalloo manni barumsaa sun barnootaaf ramadu jiraachuun ni mala. Ga'umsaa fi kaka'umsa barsiisotaa qaban irraas kan ka'e ta'uu ni mala. Isaan sun guutumaa guutuutti dabarsu. Manneen barumsaa immoo waan dabarsine jennu kun baay'een isaanii durmaanoo akkaataan itti hundeeffaman mana barumsaa ta'uu fi kan isaan dandeessisu miti. Mana barumsaa aksesii uumuudhaaf carraa barnootaa uumuudhaaf jecha bakka bakkatti
qe'eetti manneen barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti achumatti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti blookii tokko ijaaranii kan saaqan jiru barsiisonnis warruma achi turanii warruma sadarkaa tokkoffaa barsiisan sana digirii yoo ta'an achuma ganna baratanii warra diigriitti ol guddata waan ta'eef kaka'umsi barsiisota sanaas dandeettiin barsiisota sanaas murteessaa jechuudha. Kana alatti manneen barumsaa akkasii kan teekinooloojiidhaanis deeggaruun hin danda'amne achi keessatti wantoota barnootaaf barbaachisan kan akka laaboraatoorii kan akka ibsaa bishaan kunneen illee kan keessatti hin argamnedha. Iddoon itti argamanis immoo baadiyyaadha. Ijoolleen baadiyyaa immoo waan adda addaatiin hin qabamu galanis hojii hojjetu kun hin jira jechuudha. Fooyya'insa bulchiinsa qormaataa irratti godhamee fi bu'aara argamaa jiru irratti ammoo duulaa wayyeessaa Daayirektera ittaanaa tajaajila madaallii barnootaa fi qormaata biyyaalessaa obbo Tafarraa Faayisaa bilbilaan dubbiseera. Dhaggeeffannee walitti deebina. Obbo Tafarraa Faayisaa Daayirektera ittaanaa tajaajila madaallii barnootaa fi qormaata biyyaalessaa toora bilbilaatti argamu keessaniif guddaa galatooma. Jalqaba irratti mootummaan egaa imaammata barnootaa irratti fooyya'insa garaagaraa gochaa jira. Fooyya'insa imaammata barnootaa irratti godhamaa jiru keessaa tokko fooyya'insa sirna kenniinsa qormaataa irratti wajjiniin kan wal qabatudha. Gama kanaan waggoottan darban hojiiwwan hojjetamaa turanii osoo nuuf kaastanii. Akkuma jedhame adeemsaa fi hojii barnoota keessatti rakkoon gurguddaan akka jiru qoratame rifoormiidhaan kan ilaalamu inni tokko akkaataa kennaan qormaataa irratti kan jirudha rakkoon kan ture. Akkaataan qormaanni yookiin qormaanni inni kenninu kun sirriitti barattoota addaan baasu kan ture miti. Sababa adda addaa sababa baay'ee qabama sababni isaa. Kanaaf qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaan dandeettii barattootaa yookiin immoo dandeettii jeneree lammii kana wanni gochuuf qormaata irratti fooyya'insa fiduun nutti jira kan jirudha. Ejjennoon tokko kan fudhatame. Inni guddaan akkaataatti kenna keessumattiyyuu kanaan dura kan kennamu manneetii barumsaa keessattidha. Manneetii barumsaa keessatti bichaa otoo hin ta'in kan qoratnis achuma barsiisota isaaniiti. Kanaan dura kan barsiisaa turan kan qoratii isaaniidha. Kun immoo gartummaa raabilisa ta'uu hin danda'u adeemsa akkasii. Sadaffaan qophiin nuti qormaata qopheessinu buukletee muraasa ture amma akka baay'atudha kan godhe. Kuni walirraa hatuu walirraa waraabuu waan adda adda kanaaf akka miliyoonni gochuudha. Kana waan arfan kanadha kan fudhatame. Kanarraa ka'ee qormaannis yuunivarsiitiitti akka kennamu buukletii koodiinis akka baay'atu ijoolleen akka walirraa waraabneef akka of dandeessee hojjettu kan qoranis gartummaa kan mirkaneessutu hin ta'in bilisa kan ta'ani. Walumaa galatti bulchiinsa qormaataa keenya kan ittiin fooyyessine waan ta'e kun egaa bara 2014 jalqabee kan hojiirra ooledha jechuudha. Namoonni tokko jabeenya qormaataa filaafina qormaataa wajjin walitti hidhan jiru. Tarkaanfii fudhatame kun kana wajjin waan wal qabatu qaba laata? Waan tokko kana wajjin kan wal qabatu hin qabu inni guddaan. Jabiinas laafinas standardiin waggaa 5 fuulduratti qophaa'u ammas kan ittiin fayyadamnudha. Qormaanni kan qophaa'u eessaatidha? Kitaaba ijoolleen baratte irraatidha. Qormaanni kan qophaa'u sirna barumsaa irratti hundaa'eetidha. Qormaanni kun immoo kan qophaa'u waggoolee 20 jalqabee qormaata qopheessuuf muuxannoo kan qaban barsiisotaatinidha. Kanaaf qabiyyee irratti kan jijjiirumsa dhufeeru hin jiru. Maaliif haaluma sirna barnoota isaaniitiin kan qophaa'u waan ta'eef jechuudha. Inni guddaan maadha? Bulchiinsa qormaataati kan jijjiirame. Rakkoon kan tures bulchiinsa qormaataatidha jechuudha. Maaliif iddootti qoratamanii namoota qoranii qormaanni kan ittiin kanaan dura qophii 2 yookiin 3tiinidha. Qormaanni tokko kan daree tokko keessa seenu. Inni immoo walirraa waraabbis baay'ee mijaa'aa ture. Amma isadha gara 6tti kan ol guddate. Kanaaf isa gizee goonu inni guddaan maadha? Ijoolleen of dandeessee akka hojjettu kan godhu adeemsa bulchiinsa qormaataatiin hojiin ijoon kan hojjetame. Jijjiirama yookiin bu'aa barbaadamu irraa argameera laata akkamiin madaalaa jirtu? Egaa nuti bu'aan kan jennu baay'inni barattootaa waan darbeef yookiin waan qabanni kan jedhee miti bu'aan isa miti. Bu'aan maadha? Inni guddaan karaa keenya qormaanni kun sirriitti madaaleera moo hin madaalleedha. Inni guddaan karaa keenya jechuudha. Kanaaf waggaa arfan kana keessatti qormaanni kun sirriitti madaaleeradha. Maali ka'umsi keenya inni guddaan manneetiin barnootaa qophii cimaa godhanii 100% dabarsu. Manneetiin barnootaa immoo qophii barbaachisaa hin taane immoo yaa'u rakkoo kana keessa jiru. Kanaaf maadha barattoonni inni qophaa'anii qormaanni kun hin darba dandeettiin isaanii namni jedhu hin darbu kan hin qopheessin immoo barattoota dabarsuu hin danda'udha. Kanaaf rilaatiivli ijoolleen dandeettii qabdu ijoolleen qophii gaarii goote sirriitti darbaa jirti ammayyuu taanaan lakkoofsi ishee xinnaatti iyyuu malee. Kanaaf inni guddaan maadha? Qormaanni keenya kun ijoollee qophoofteef ijoollee hin qophoofne ijoollee cimtuuf ijoollee cimtuun ta'an addaan baasuu danda'ameeraadha. So kanaatiin rifoormiin sun galmaan gaheedha karaa keenya galmaan gahaa jiraadha. Jijjiiramnoo laata waggaadhaa waggaatti haga barataa milkaa'uuti wajjin wal bira qabdanii gaafa laaltan yookiin bu'aa galmaa'uu wajjin wal bira qabdanii gaafa laaltan jijjiiramatu jira moo akka maali? Innis jijjiirumsi jira. Tokko kanaatiinis kan sabuu jiru jira. Tokkoffaan fakkeenyaaf amma rifoormiin
riiformiin kun bara sadduraa hojiirra oole sana 2014 sana fakkeenyaaf dhibbantaa 3.4dha. Averejjiin isaanii parsantii 50 ol kan taane kan darbane. 2015 almost dhibbantaa 3.2dha. 2016 immoo gara dhibbantaa 5.4dha. Amma addaan baatee argaa jirrachaadha. Baraan immoo almost gara 8.9dha amma kan darbe. Kana jidduutti ilaalaa jirta gaa amma tokkoffaa riiformiin kun sirriitti addaan baasaa jira. Riiformii kanaafis barattoonni sirriitti xiyyeeffannaa kennanii akka barumsaan irratti akka hundeeffatan godhamaa jira. Manneen barnootaallee kana irratti xiyyeeffatanii hojii akka hojjetaa jiru kan nama agarsiisudha. Tireendiin isaa jechaadha. Amma jalqabbii barnootaa bara 2018 irraa kan jiramu ammumarraa jalqabamee yoo sirnaan itti hojjetamedha. Qormaata irra taa'amee kan bu'aan argamuu danda'u. Tarii barattoonni manneen barnootaa maal gochuu qabu jettu maal dhaamtuuf? Bu'aan barattoota kan hundaa'u inni guddaan mataa isaanii barattoonni uf qopheessuutti jira. Qormaan sadarkaa biyyoolessaatti kennamu waan adda miti. Kanuma daree keessatti qorataa turanidha, kan barataa turanidha, kan kitaaba isaanii keessa jirudha. Kanaaf waan adda miti. Isuma barata sanaafidha akka qophaa'uudha kan godhamu. Kanaaf qophii sirrii gochuun isaanitti jira. Kanaaf haalli baay'een kan mijeeru hin jira, tiitooraaleen hin jira, manneen kitaabaa hin jira, barsiisaan kan daree keessatti barsiisu jira. Kana hundumaa exhaustively itti fayyadamuu isaanitti jira ijoo barattoonni jechuudha. Lammaffaa inni guddaan immoo barsiisotadha. Gahee guddaa kan taphatanii. So barsiisonni sirriitti barsiisuun isaanitti jira. Barattoota isaanii qopheessuun itti jira. Madaalliin daree keessatti kennamu jira. Inni akkoordingitu kitaabaa fi sirna barnoota isaanii ta'uun itti jira. Istaandardii isaa immoo naashinaal egzaamii wajjiniin kan walitti siiqe ta'uun itti jira. Qormaan ittiin kennani. Maaliif ijoolleen achumatti shaakaluun isaanitti jira jechuudha akka wanni akka hin taaneef. Sadaffaan immoo gaggeessaa manneetii barnoota daayirikteriin jira, supparvaayizariin jira. Kuni mana barumsaan isaanii barumsaaf mijaawaa ijoolleen sirriitti qophaa'aa jiru. Barsiisaan sirriitti barsiisaa jira. Kitaabni gahaatiin, buukiin gahaatiin jiraachuun itti jira. Kanaaf haala mijeessuun isaanitti jira daayirikteriin. Arfaffaan maatii barattootaati. Maatiin barattootas gahee guddaa qabu kanarratti qabxiin yookiin firiin daa'imman akka ol ka'u. Maatiin barattootas gahee guddaa qabu. Ijoollee isaanii hordofuun isaanitti jira. Galgala assaayimentii barbaachisaa ta'e bifachuun gochuun itti jira. Sirriitti barataa jirumoo mana barumsaa deemuu qofaa miti. Amma maatiin tokko kan dagatani maali ijoolleen ganama kaatee mana barumsaa deemtecha akka barattatti kan fudhatan jiru. Deemuun ishee baratteetti jechuu miti. Kanaaf hordoffii akka godhani jarreen kun arfan walitti qindaa'anii hojii hojjetan taanaan qormaan adda keenyatti qophaa'u waan adda miti jenna nuti. Kan immoo piraaktikaalii argaa jirra. Kana sirriitti kan godhan 100% barattoota isaanii dabarsaadha kan jiran. Tolee, obbo Tafarraa Fayyisaa Daayiriktaratti aanaa tajaajila madaallii barnootaa fi qormaataa biyyaalessaa toora bilbilaatti argamtanii yaada bal'aa nuuf qoodaniif guddaa galatoomaa. Anis baay'ee sin galateeffadha.